Seenessa akkasii irratti artistooti keenya immoo galfata nyaachuun qaban jechuudha. Biyya waliin qabnu kana ajjeesuu isaatiif itti gaafatamaadha jedhee namana. Warri immoo jirti lakki isheen sun jedhani Itoophiyaa ishee kam akka taate naaf hin galu jechuudha. Itoophiyaa kiisa isaanii keessaa fudhatanii yookiin immoo qumxaa isaaniitti lakkaa'anii ijaarratan yoo ta'e hin beeku. Inni duubatti guddisaa jira yeroo hunda duubatti farsa Itoophiyaa duubatti farsa. So'aan immoo funduratti hin farsu barbaada. Funduratti hin jiraachisa. Itoophiyaa isheen sun duuteetti ka'uus hin dandeessu. Itoophiyaa jechuun dhalattoota Oromoof Oromiyaa keessaa bahaniin biyya ijaaramtee as keessedha. Dhaloonni baay'een hin beeku seenaa dubbise. Itoophiyaan sun akka artistoonni keenya kaasaniif seenessa dhalatu kanatti yoo dhuguma Oromoon Itoophiyaa ijaaruuf gatii baaseera ta'e Itoophiyaan maaf Oromoon fayyanne Itoophiyaan maaf Oromoon fakkaanne. Itoophiyaan fedhii Oromoon eegdu yoo ta'e Itoophiyaa ijaaruu keessatti Oromoon qooda qaba jedhamee akkamitti fudhatama? Namni Finfinnee keessa jiraatu lammii Oromiyaati jechuudha. Itoophiyaan garuu muka dambiiti. Mukti dambii hidda godhattee hin biqiltu. Mukti dambii mukarratti biqilteetu nyaatti. Sirni ijaarsa biyyattii fi sirni bulchiinsa biyyattii seenaa waloon qabu. Itoophiyaan gaafa ijaaramtu irraa kaasee jechuudha. Biyya humnaan ijaaramte biyya waloo yoo godhan biyya waloodha jedhanii sitti muudhaaf seenessa waloo qabna jedhanii hundeessuu qabu jechuudha. Sabboonummaan Amaaraa waggaa 5 waggaa 6 dura jalqabame sabboonummaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo dagaagseerraa kaka'edha. Gufuudhaa akka jedhanii kaasan sun qabsoo roga tokko qofaarratti qabsoon Oromoo rarra'uu qaba jedhanii warra amanedha.